Rabbiin gurri keessan waan haaraa dhaga'uun dhabiyyoo jedhe nutti hima. Ashhadu an laa ilaaha illallah min al-jimma. Ashhadu an laa ilaaha illallah min as-sanyii mooti jedhe. Jarri kun Jimmaan hoogganan ishee. Jimmaan ijoollee saree akkasii hin qabdu. Yaa ilmooti yaa Rabbiin narraa wal isin dhoowwiyaa ayyooti. Ustaaz Bayaan maalummaa isin tuqee? Ustaaz Bayaan jechuun Rabbii jee yoo ati na fuute nan sattaradha. Dhalaa takkitti hiriyaan godhadhu waan CV Rabbiilleen jaalatan guutuu nan godha. Rabbii jecha na fuudhu Ustaaz Bayaan. Asirree jiraachuun danda'e Ustaaz Bayaan. Inni tokko boo'a isiin isaaf boossi. Yaa Rabbi Allah. ክርስቲያኖ ሮናልዶና ባለቤቱ ኡምራ አደረጉ። ክርስቲያኖ ሮናልዶን ኡምራ ጎዴ አፈነ ምንችኩም በከ ከና ከእጅ ገሩ የቹ ዮ ኢፊን አፋኒ ለፈን አራበቲን መታ ከናኒ ለፈዲማን ያርኪታ waa'ee namicha kana nutu nuuf hin galle malee namni galeef immoo waan baay'ee haasaa jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii Ora. Har'as viidiyoowwan gaggaariidhaan viidiyoowwan faafaa jedhaniin walitti deebinee jirra. Har'ammoo bakka look at this. Somebody come look at this. Sooftii wayii barakaadha. Sooftii wayii barakaadhaati. Imboonya bichuusi daqiiqaa boo'ichaa bichuusi qabna. Daqiiqaa boo'ichaa kana keessa bichuusi boonya boo'u qabna. Sooftii barakaadha. Viidiyoocha immoo laayikiidhaan jalqaba. Ijoolleen kun Aksuumiin keessatti waan hin galtan jedhamanii ijoollee dhoowwaman jarri kun garuu wanta amma godhamaa jiru kun waan biyyatti arrabsiisudha. ክርስቲያኖ ሮናልዶና ባለቤቱ ኡምራ አደረጉ። ክርስቲያኖ ሮናልዶና ባለቤቱ በመካ ኡምራ ማድረጋቸውም እንግዲህ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችም እየተገለጹም ይገኛል። ነገሩ ውሸት ነው፣ ኤአይ ነው እና ይህም ዜና የሰራውበት ምክንያት አብዛኞቻችሁ እንዳትሸወዱ በሚል ነው። ለፈጣን ልጅ ፎሎ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ምንድን ለነገሩ ውሸት ነው ማልጀቹ ደግሞ ውሸት ነው እጁ እኔ Aye barattoota kiyya mataa guddistanii isin jiru nagee qabdan isin jecha yeroo dabaree qaraatii maal raddaamne lafarra daamne koo gabbee ilmoo liqee koo gabbee jazbaa ilmoo liqii nyaati lafarra naan jaasanu taa guddisee sorry xiqqoo aareeti xiqqoo dhiifama naa godhaa ayyee itti fufna gaafin takkaan qabaa isin dura gaafii takkaan qaba ቆይ ሲን ጊዜው እንደ ክላ ፕሬዲ ሙഖየርቲ አከነ ጀዝባ ደሞ ፕሬዲ እንደረቲ ሲንዲኑ ጀዝባዳ ሰብጀክት እንደረቲ ጀዝባ እንደረቱ ኩንፋን ዲክ ጀዝባ ለላፉላ ጀዝባ ለላል ነው ልክቲ ጋብዝ ጋፈ ዳውሜት ማል ጋፈቹ ፌቴ ቀላል ምትከንስ ጋፈ ደቀ ቀላል ያፋን ኦሮሞት አፋን ኦሮሞ ጋፈዱ ቋማላ ካበደ ኛተ ኦዋ ኛተ ሚያዋ ዳሽ ቀላል ዳኻዱ ሁን አፋና ኻይ أفعلنا خايجا أنا خايتي في مجرو كقالت ترى نيا تفان سكني عم تاخد دسي ورقة تنجري ما فان سكا تاخد دسي بيسي كلاس أنا سنقدر نقول بودي ما أتسينغا فدا أتي ماس سكا فدا في كلالتك ماس ميلنا شنتوكا تربة مو ميلنا أفرتوكا جاي على برسيسا واون دافو أن أكنا فكاتو تيجرو ربي چالانسا ربي چالان أنجي أبولي سو ربي چالان أنجي يوم بيوي كلاس ثانية يوم بيوي دليل أنا كنت جرتني يوم بيوي انتاني ما برشيسا سري دكاما ربي تجعل متيما يا ربي أنا راسن دوغنا هذا يا الموت يا ربي نرى ولا سن دوغيا يوتي نرى ولا سن رب أما سجلي سن أجسن كون سجلي أمشيكا كينياتي جالالي waan cimaadha jaalalli garuu jaalala kanatti qalladuutuun ta'in miidiyaa kana irratti garuu baafachuun qaba. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan Oromootiya. Ustaaz Bayaan biraan naagaadha. Ustaaz Bayaan osuma nan si jaaladhu haati jaalala Harargeedha. Osuma ishiin si jaalattu na dhiistee deemte gafuutiyyaa si qabee miciyyoon tun hinoo anilleen hanganan man qaba miciyyoon tun waan arra gartee konkona hin qabdu. Rabbii jee Ustaaz Bayaan jechuun Rabbii jee yoo ati na fuute nan sattaradha dhalaa takkitti hiriyaan godhadhu
waan siifi rabbiilleen jaalatan guutuu nan godha rabbii jecha na fuudhustaan bayaan asirree jiraachuun danda'e astaas bayaan ayyee yoon ishillee gaddisuun feene jaartii lammataana godhadhu astaas bayaan anaadha jaalalaa tan argeeti sidhamee jiraachuun danda'u walqixa boonya rabbumaa. Tiktookiin cufamu warreen jettanii lakkoofsa tokko tuqa. Cufamu tiktookiin cufamu. Cufamin jaara jettan immoo lakkoofsa lama tuqa. Aan guutuun isaa kunooti haasaa guutuu isaa dhaggeeffadha. Maal jettan? Warra nikaa keessanii miti mucaan? Laa durmaan achi jirti isheen anuma barsiisee asumatti nikaa godhe. Nikaa hidhattanii jaartii keessanii miti? Jaartii halaala keessan nikaa hidhattanii jirtu miti? Eewwa. Maaliifii walirraa fagaattanii teessure ustaaza kiyya? Maaltu booniyyee achi kaa'ee isin teessan maa walitti siquu hin danda'amu jechuu kooti dhiifama yoo hundi goggora isin gaafataa jiraadhe irra darbinaan jedha. Natti dhagahame. Maaliif walirraa fagaattanii teessu? Maaliif biyya galtee? Maaliif waliin hin jiraattan ustaas? Abshiraa gaa haaluma jiruuti inshaallah hundaafuu kana hin beeytan jeeta yaada akka nama tokkotti abshiraa ammoo garuu waan tokko tokko information wayii namni sinatti mee jira. Ammatu gaaffii isin hin taane hin deebisina. Otoo akka carraa ta'e haala isinii mijeessine ilmaan Oromoo ilmaan Islaamaa otuun haala isinii mijeessee jedhe otuun haala isinii mijeessa rabbumata haala mijeessaa afwan otuun ka'ee haala mijeessee akkasin gargaaramtanii fakkeenyaaf jechuudha. Akka isin biyya namaa gadhiiftee gara keessa itti dhuftu utuu goone hin ta'an weeyyamtanii gaaffiidha kun. Allahu akbar tana akka gaariitti isin irraa barbaada isin fanayyam. Khalas. Maaliif jennaan anis ustaaza kaddamu nama diin rabbii qomaa qabu gargaaru kaddamu eeyyama namaan gaafannu eeyyamu musinirraa gaafanna edaanu yoo haala mijeessinee jenne isin haadha manaa keessan galfattanii taa'uudha qophiidha kanuma nu eeyyamtu miti moo waan hin taane keessa galle biyyuma namaa teessee hojjettee jechuu siifeetammoo isinii tuu galchine isinii ta'aadha gaaffiin keenya isinii galee miti otoo isinii galchine isinii ta'aa hin galchina isinii galchinu qophiidha. Salaamu alaikum obboleewwan kiyya hagalchinuufi komentii naa barreessaame galchinuufi nattima wallaahi wabillaahi nama wal fuudhee alaala keessattuu immoo nama diinii rabbi ijoollee islaamaa rabbii sodaadha siirees sila saasaa kun dhageessanu naan hin bultanu ajandaa barbaaddu galatooma garuu hagalchinuu namni diin rabbiitiif kabaja qabu dhageessanii nama qoma isaa keessaa diin rabbii dhageessanii diin rabbii qomaa qabu abbaa koorraa kaasee kabajan qabaa hagalchinuu yoo isin jettanii bor Facebook TikTok irratti walumatti laayivii seendeeti akkaawuntii ustaaz Muhammad Bayaan gaafannee haadha manaa isaanii yoo galchine rakkoo maalii qaba maaltu nurraa hafa. Galchina mube bakka isaanis amma dubbataniiru laalaan dubbachiisu kana booddee ustaaz Muhammad Bayaan maqbuul jedhaniiru dhageenyeerra waan dadhabne hin qabnu inshaallah quwwaa rabbiitiin agaltu. Allahu akbar. شير قدام ميمي الله وبركاته وعليكم السلام استاذ بازاري كي روفان نقلتنا نقلتنا سجلين كيا جماعة مبارك ديني ربي كارو بدومه يا رمادا كي خلاتين دابتو وادا آرادكم أنا ربون جرونا نقوما إساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته galuuhaa galtu garuu abbaa manaatu galfata malee isinii miti abbaa manaatu isin amma jaarsummaadha dubbataa jirtu moo yoo jaarsummaa ta'e ko jara lama walitti araarsu malee galii ba'i jechuu aangoo waan qabdan natti hin fakkaatu akka kootti akka yaada wallaalumsa kootiitti. Ashhadu an laa ilaaha illallah min ajjimma. Ashhadu an laa ilaaha illallah min sanyii mooti jedhe. Naatti bada. Ashhadu an laa ilaaha illallah min sanyii mooti. Jara gootaan warra harree salaaru dhufee isin tuqe dhiifama jedhe. Ijoolleen akkasii qo'eessaa baati qo'i.
nuti maa wallahi eessabaati ku isa baaziraati baane akkasitti haasoo koy midiyaan kun biyyaaf biyya wal ficcisiisaara ijoollee akkasiiti kan biyyaaf biyya wal ficcisiistu kan gandummaa fiddu ijoollee akkasiiti fanni jaleedha raanda godhe fanni jaleedha raanda godhe maal jedhee sitti waan garaanna godhe maal jedhee sitti waan garaanna godhe ay ate ay Ini bite natti fakkaate biti gennata saanti. Shawu ila zamana kana. Bar na jedha. Sirba jalalaatiin naggeeffadha. Garaan na boora. Maal taate? Isi shawu. Jalala si qabe? Jalala na qabe shawu. Eenyurra? Ila shawu. Konkolaataan ishiin oftu wayi fakkaata. Akkatti ni bareedo soo agarte. Ila qabeenyi ishiin qabdus kanan jedhamu qabeenya baay'ee qabdu shawu. Eessatti agarte garuu? Kaleessan nagaa jedhee torrii bagoora fe akkuma yeroo kaani galgalumaan dhafe achumaan halkan kitte abjuudhaan natti dhufte. Abjuudhaan agarte? Ergasii waa mashiita yaada shaawuu yeenanii sima. Ira akka gootu? Ishii ka abjuudhaan malee hin argattu. Abjuudhaan argatta waan ta'eefu deebi'ii rafi gali. Ammuma rafuura? Ammuma rafin agarta. Asuma rafuura? Bakka barbaadde rafin argatta. Tola shaawuu. Miidiyaa kana irratti maa argachuun qabu? Miidiyaa keessa wayyu manumatti tu arge wayyaaf. Kitaaba Jawaar Mohammad barreessee bitadhee dubbisuudhaaf baay'ee takkanaan gabagabaa jira. Garuu qaala'insa jireenyaa kanaan qarshii 1,000 bitee dubbisuun natti ulfaatee jira. Attuurra birri 500 hin argamu. Meenaa barbaadame dhugaan jechaa jira. Dhugaa daddafaatii attuurra birri 500 naa fida nan dubbisa. Osoon hin dubbisin immaa hin taa'u. Natti cime kamaalan godhare. Mana kiraayii kaffalee, nyaata kaffalee, hundumoo kaffalee. Dhuguman birrii 1,000 kitaaba kana bitee dubbisaare. Attuurra birrii 500 hin dhabamuutii naa fida. Warri attuu taatan immoo daddafaati birrii 600 illee haa ta'u naa fidaasin immoo. Warri attuu taatan jechuudha. Daddafa attuurraa birrii 500 hin dhabamu dhugaan jechaa jira. Maalan godhare? Qaala'insa jireenyaa kana akkamittiin birrii 1,000 kitaaba tokko bitee dubbisan dhuguman jechaara. Nuttiin ka'iniiti baratteettaa baratteettaa dubbisuudhaaf barachuu barbaachisa. Yoo baratte ta'e aansiifan bitaan. Wallahi egaa ganama agabuun jira waa tokko nyaanne yaani. Ilma abbaa gadaati biti kanaan gorra jiru akka mana gabu ta'a namammaa. San subii jammare masaa torba akka mana gabu ta'a. Maal jechuudhani bilisoomni irratti addaameen tokko asirraa anaa gabuu jiru. Maal jechuudhani ilma abbaa gadaati miti kan sultaan irra jiru akkamittiin beelaa. Manatti qalabamee maaf hin dhufne manatti maaf hin argamne. Hojjannee nyaachuu qabna moo maal jechuudhani. Abiyyi biyya bulchaa rabti bakka manatti nu faruuf nyaanne. Qalabamee nu faruuf nyaanna. Akkasii laata? Jiraachuudhaaf iyyuu kan biyya sodaachisaa ta'u keessatti siifachi keessatti sii dhufa. Akkasii bada. Muutan osoo dubbadhuu du'a. Garuu wanni namni martuu beeku jechuun gaafan mootummaan Abiyyi. Wallahi billahi dhimma suunii naa kaffalamee yookiin nama kana gaafa takkallee arkeetii miti. Gin dhugaa dubbachuu waan qabuuf qofa. Gaafa namichi kun bakka kanaa ka'e garuu jechuun yoo isin afaaniin lafa dharraabatiin mataa kanaaniin lafa deemaan ni argitan. Afaaniin lafa dharraabatiin namicha an oromummaa kiyyatiin hin boona an ilma abbaa gadaati jedhatu oromoo miti jettanii as dhuftaniitiin bitamtuu marti jechuudha. Isin Haile Sillaasee malee nuun ta'u uummata Oromoo Haile Sillaasee jiraami ofii isaati Oromoo ta'ee kan Oromoo mataa gadi garagalche binilikiin beektaniimi santu nuu ta'a. Abaarsa qabna natti fakkaate ana. Yoo xiqqaate bar namni diina Oromoon bar diina ofirraa deebisee ofii walitti deebi'ee odaa jalatti. Abbaa gadaa abbaa garaa jettaniin abbaa maalii maal jechuudha kureessaa dhufeefin. La ilaha illallah. Dhugaa rabbi yoo namicha kana dhabne qofa nu gala wanti nu galu. Biyyattiin kun iyyuu kan itti fuftu
dhugaa rabbii yoo namichi kun jiraate qofa akka kootti akka yaada kootti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما وري أمانتا برا أركفوني. أنا تكا فيديو كي كيسة تربي جرا فيديو كان شير قد عجلين بيك. فيديو كان نمني أرجع ربو ما بجتش شير قد. وبليان كيا وان جرا سورة أسرت ترجع جرتان كان إرت دي ما جروف واتكالا ما إفسني قد. وبليان كيا نمني والجالة ولا وانجرو. والجالتي والدي سنس وانجرو غارو جرغ والجالتي اللي ولندم جرينيا تو غرغر فاغيستي مالي بوليان كيا نمني اما يجولي كاني لما رات دولا جرو ان محمد سوري مالي سورين قبني في حرملا دلوتا نمني دبسو دب تالكان ايلاندي في كياري غرا جرا بلوتو رات دولا جر بوليان كيا ورا فسامي سونتاني ورا في مسوتو فينجتن نمني جالتي بيك نما بيك بوان جالتاموف جالتشون بيني وما فدينا مانجت بوليان كيا رب ما بجت اما وانتي رات دلغو قمنو akka wal bira dhufanii wal argan irratti dalaguu qabna obboleeyyan kiyya rabbi sodaadha shaytichi kun nama ilmi rabbii qaba ammallee nama diin rabbii barsiisu abaariin isaa isin geetti ka isiillee isin geetti ka isaallee isin geetti wallaahi la'aziim ittiin kakadha isiillee bakka rabbiin jaalatee keessaa dhufte hin beeytan innillee nama diin rabbii barsiisu akkasuma nama diin rabbii qomaa qabu wallaahi abaariin isaa lachiitu isin geetti amma deemtanii uumaa rabbii fa'an tafunyaan akkasii tamaaliin akkasii jettanii arrabsoo eegaltan mucattitan dhalaa taatee namni mucaatan irratti duulaa jirtu isii osoo hin taane kophee isiin geettuati ani wallaahi seenaa mucattii tanaa ni beeka wallaahi mucattiin tunii fi saahibban isaanii warra seenaa guddaa hojjete warra masgiida rabbii ijaare isi warra masgiida rabbii ijaaruu miti mana lukkuun ijaarretu hadha jara tanarratti duulu deemu obboleeyyan kiyya mucaan kun kalee amantaa biraa keessaa dhufte har'a gaafa islaa namni isin laa ilaaha illallaa qabu gaafa gabbaatanii akkanatti irratti duultan ka isii duubaan dhufee boru amantaa kana fudhachuuf deemu akkamitti ilaala yoo isin akka bineensa akkana nama nyaattan billaa alee ka rabbi sodaadhaa dhiisaa ijoolleen haa jiraattu hin dandeessaa du'aa godhiif hin dandeessu callis ilaali inni jaalatee isin jibbuu dandeetti isin jaalattee inni jibbuu danda'a jaalalli namaa qixaa miti dulloonni namni miseenjaraan isin dubbisuu dhabnaan gabbaatanii isin irratti hinaaf faayyitan dhaabbadhaarra wallaahi shaytichi kana ofii dubbise wanni shaytichi kun dubbattu wallaahi si boochise jaalala inni mucattii kanaaf qabu isumaaf rabbi beeka amma kana sana jechuu hin barbaadu feemas taate fasaamii taate sheeka taate guddaa taate xiqqaa taate rabbi biraallee nama biraallee jazaa argachuu akka isaan lamaa wal biratti dhufan irratti dalaguu qofa obboleeyyan kiyya hin dandeessaa mallaqaan qarqaare hin dandeessuu humna keetiin qarqaare kana lachuu hin dadhabdaa sheerii fi du'aayin qarqaariif kanuma isin jechuu barbaada nus haga dandeenyuun haga sagalee qabnuun hin callifnu inshallah viidiyoo kana booniyyaatis ni argita jedhee abdii qaba jaalala shaytichi kun si qabu irratti itti boonta taanaan wallaahi ni cubbifamta ammallee hireen gaariin si ba'u hin deemtu kanaaf jaalalli gowwaadha kanaaf shayticha kana harakaatatti godhaa jirta yookaan itti boonaa jirta akkuma maqaa keetii kanatti taanaan booniyyee shayticha kana biraallee hin cubbifamta rabbi biraallee hin cubbifamta warri si jaalatullee si abaara waan ta'eef haala danda'ameen atis akka isaan wal argitu yaalii godhi obboleettiitii yaa akiraa rabbiif jecha isin lachuu isin jaaladha viidiyoo kana sheer naa godha hadaraa rabbii amaana rabbii samma dandeenyuun sheerii goonee uummata baay'ee bira hageessisnu jedha. Gara kana lamaan akka rabbiin walitti fidu abdii guddaa qabna. Jarri kun lamaan mana horatanii akka jarri ilmoo gaggaarii fi ilmoo caalima ta'e akka jarri argatanu abdii guddaa qabna. Nus abdii keenya kanas anaaf isiniin bakka bu'ee isiniif ergaa dabarseen jira. Sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.